Kutannoo ejjennoo fi quuqamni lammii jiraannaan wanti hin badhaafamneef hin jiru. Yeroon kan dorgommiiti. Kan hojjetanii badhaafama ni jajjabeeffama. Kan biroof fakkeenya ta'e ni mul'ata. Godina Harargee Bahaa Naaffadisitti waajjirri Pabliik Sarviisii fi misooma qabeenya humna namaa Naaffadis hojjettoota gita hojii isaan irratti kenne tajaajilaatiin raawwii hojii bara 2014 irratti bu'aa olaanaa galmeessaniif sirna beekamtii fi badhaasaa taasifame. Kutannoo fi ejjennoo garaagarummaa hojjetaa jidduu jiru dhiphisuuf haala ho'aa ta'een bakka keessummaan kabajaa itti aanaa bulchaa bulchiinsaa Naaffadis kabajamoo fi jaallatamoo obbo Abduu Sabuur Mahammad jiranitti gaggeeffamaa ooleera. Sirni beekamtii har'a kennamu kun hojjettoota bara 2014 keessatti sadarkaa waajjiraatii fi seektaroota biroo deeggaraa turaniif sochii kana keessatti milkaa'ina olaanaa qaama warreen galmeessaniif kan kennamudha jechuun baniinsa sagantichaa irratti sadarkaa sirna beekamtii fi badhaasaa kana akka ga'aniif qaamota isaan cinaa dhaabbate galateeffachuun haasaan kan banan itti gaafatamaa waajjira Pabliik Sarviisii fi misooma qabeenya namaa Naaffadis kabajamoo obbo Waafir Abdurrahmaanii. Sirni beekamtii har'a kennamu kun kenna beekamtii hojjetaa tajaajila si'ataa fi hawwataa bara 2004 kennaa turanii fi deeggarsa seektaroota garaagaraatiin irratti deeggarsa guddaa laachuudhaan seektaroota goomsaa turanii fi akkasumatti immas hojii isaaniitiin adda dureetan tajaajila ummataatiin sa'a hojii kabajuudhaan naamusaan wantoota garaagaraatiin hojii isaanii raawwachaa turaniif kenni beekamtii kun kan ta'u jechuudha. Kenni beekamtii kun ergaa qaba. Ergaa tajaajila ummataa kan taane nuti hojjettoonni tajaajila ummata keenyaa si'ataa fi hawwataa kan ta'e akka kennamu taasisuu keessatti gahee olaanaa warra taphataniif inni kun kennamu. Inni biraa hojjetaan keenya inni biraatis dorgomaa ta'ee aanaa keenya ceesisuuf seektaroota ceesisuuf tajaajila ummataa si'ataa kennaa beekamtii kana kennuu eegalle. Akkasumas deeggarsa garagaraa hojiin kun akka galma ga'uuf waajjira bulchiinsaa seektaroota garagaraatti wajjin walitti qindaa'uudhaan isa kana hojjetaa keenya bira akka nuu ga'u hojjetaan haamileen akka itti himamu taasisuudhaaf warra deeggarsa lolaatee fi hojjetaa keenya kalkanii fi guyyaa laffeef karaa takkanaa galtoonfadha. Qormaata dabarsine caalaa kan nu eeggatuutu irra guddaadha. Adeemsi bara kana sadarkaa ba'ee waggaa itti aanu kanaa ol carraaquutu irraa eegama. Keessattuu hojjetaan hojii keessa akkaataa itti tursiisan irratti hojjetamuu qaba. Kutannoo fi hojjetaan kenna tajaajila hawaasaa irratti cimee ittiin bulinnaa fi kira sassaabdummaa irraa bilisa ta'e uummata tajaajiluutu irraa eegama jechuun sagantaa sirna beekamtii fi badhaasa hojjettoota waajjiraaf taasifame irratti argamuun xumura irratti kallattii baratti aanu kaa'uun hojjettoota hafaniifis dhaamsa dhaamuun maricha kan goolaban itti aanaa bulchaa bulchiinsaa Naaffadis kabajamoo obbo Abduu Sabuur Mahammad. Gaafa beekamtii kana kenninu hojiin hundi raawwatame jechuu miti. Milkaa'insi parsantaa dhibbaan dhufe jechuu miti. Isatti aanuuf xiiqiidhaan akka kaanee hojjennuufi. Qormaanni fuula dura keenya jiru baay'eedha. Qormaata dabarsine caalaa qormaata itti aanuutu hedduu. Qormaata sana immoo injifannoon akka goolabnuuf. Mana hojii mootummaa keenya waliin fakkeessine. Riiformiin lafan qaban humni namaan gahuun sadarkaa tokkotti dhufuu hin dandeenye jechuudha. Isa kana sadarkaa tokkotti fiduuf kallattii bara 2015 keessatti hojii xiiqiidhaan nama hojjechiisu jechuudha. Adeemsi bara kana takkaffaa bahe madaalliin keenya guddoon isa ta'uu qaba jechuudha baratti aanu kana keessatti. Humni namaa humna namaa sirriitti qindeessu hogganu ija walirraa akka libsannetti namni hojii keessa akka oolu taasisuun kallattii xiyyeeffannaa addaa barbaadu fuula duratti. Bara kana nuti bara itti shanaffaa baane itti gammannu hojii dabare osoo hin ta'in bara itti tokkoffaa baanu jenneeti. Tokkoffaa baane jenneeti xiiqiidhaan itti gallee jirra jechuudha. Isa kana ammoo xiiqii kana galmaan gahu hojjetaa seektaraa keessaati. Hojjetaan fedhii addaa do or die ani yoon uummata tajaajiluu baadde bakka kanaaf nan barbaachisu jechuu qaba jechuudha. Loogoo akkasiitiin lafaa ka'uu qaba. Mana hojii mootummaa keessa maaliif hin ta'a osoo of hin ga'umsin waan hin karoorfadhe wal raawwatu. Akka mana isaa nama tajaajilutti akka mana nama isaatiif leecalloo qabutti seektaraaf uummataaf leecalloo qabaachuu qaba jechuudha. Aantummaa agarsiisuu qaba jechuudha. Yoo aantummaan agarsiifne galmi silaa akka mootummaatti badhaadhina namaatiin milkeessina yennu san humna hojii amma qabnu kana galmaan gahuu hin dandeenye.
rakkoo hammaataa qabna akka batiitti dhugaa walitti dubbanna. Humna keenya gara tokkotti fiduu hin dandeenye. Baanee ittiin burinnaa keessaa baanee kirassabdummarraa bilisa taanee seektarri baasa maqaanaa hojii qulqulluu hojii fuula osoo hin laalle dheeraaf gabaabaa osoo hin jenne ganda osoo hin laalle gosaan osoo hin laalle uummata tajaajiluu qaba jechuudha. Haqummaan mirkanaa'e gaafa dambii labsii fi qajeelfamaa wal hogganne sadarkaa tokkoffaa bahuun nama dhibu hin jiru. Mana hojii mootummaa keessa taa'u tokko hin jiru. Galma qaba, kaayyoo qaba namni. Kaayyoo isaa san galma gahuuf hirkuu dadhabuu waan karoorfate raawwachuu haala mijaa'aa qofa osoo hin ta'in haala rakkisaa keessattis hojiidhaaf of qopheessuu qaba waan ta'eef ani sagantaa akkanaa irratti argamuu kiyyaaf hedduu gammadeetiin jira. Barri itti aanu immoo bara chaalenjii qabaatuuf bara injifannoo kana caalaatti galmeessinu akka ta'u niin hawwa. Sirni beekamtii arrabuufis waajjira baasamaa qaanaa godinaatiifis kenname daran akka deeggarsa godhu mana hojii mootummaa daran fuunee akka ceenu akka uummata kana hiisnu qophaa'ummaa addaa akka agarsiifnuu fi Sirni beekamtii fi badhaasa guyyaa irraas sadarkaa seektaraatti gaggeeffamaa ture qaamotaa fi seektaraalee sadarkaa godinaa fi aanaa isaan deeggaraa turaniif keessattuu waajjira paablik sarviisii fi misooma qabeenya namaa godinaa Harargee Bahaa fi waajjira bulchiinsaa aanaaf fadisiif badhaasa kennaniiru. Badhaasicha seektara godina bakka bu'uun harka itti aanaa bulchaa bulchiinsaa aanaaf fadis kabajamoo obbo Abduu Sabur Mahamad irraa kan fuudhan itti gaafatamaa waajjira paablik sarviisii fi misooma qabeenya namaa aanaaf fadis kabajamoo obbo Waafir Abdurrahman yoo ta'u badhaasa waajjira bulchiinsaa aanaaf kennamu itti aanaa bulchaa aanaaf fadis kabajamoo obbo Abduu Sabur Mahammadin akka fuudhamu ta'eera. Xumuree irrattis hojjettoonni waajjira paablik sarviisii fi misooma qabeenya namaa aanaaf fadis fedha isaaniitii waan qaban irraa walitti funaanuun itti gaafatamaa mana hojii isaanii obbo Waafir Abdurrahman badhaasaniiru.